السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتون خينيا في خبجمتون خينيا الراس برنوتا حاريا سنيف قبلنا دفنيرا ولين حلالو استعدان اسنين جا برنوني خون برنوتا أبي هنگا سدي أفريقيا ولين لالاچو أبي برباچيسا تاتي gartee warri yuutuuba fayyadamuu fedhu warri yuutuubaronni hundinuu beekuu qabu takka waliin laalla asumaan gama barnoota isin dabarsaa as dhiyaadha. tokkoffaa irratti wanni nuti ilaallu PixLab aappii jedhamu waliin laallaa jechuudha. Kana seenna PixLabii gabbuufattan pilaastoorii keessaa seentanii gabbuufattanii eega gabbuufattan booda bifa kanaan keessa seenna. Irraa haquutti difama kanneen irraa haqeetiin isin garsiisa. Amma akkanatti seenta bifa tokko idoo san tuite barreeffama irra katabachuu feetu bakka idoo san tuite akkana barreeffama itti katabdaa jechuudha. Teekist bakka itti sangisee tuite itti katabdaa. Amma PixLab jennee amma tokkoffaadha. Akkana kaayannaa guddisuuf yoonis akkanatti akkana gooneeti hir'isuuf idoo bakka qabdu san tuite as deebina akkanatti gamana harkifnaa jechuudha. Teekistii tuyna gabbuufna barreeffama kanarraa hayna kan eegarraa hayne booda waan aanu waan katabachuuf yoonis katabannaa jechuudha. Wanni katabannu action director kajoo kana katabannaa jechuudha. Action director innis waa hedduu barbaachisaa kaa katabannu dura barreeffama kana masiini barreesseetiin mata duree isaa sanboota keessa seenee ilaalaa jechuudha. Action director kalaas jalala kalara jijjiirre kalara feenee raayachuu dandeenya. Amma kun kalara ammas hatti aanu teekistii tuyne gabbuufanne irraa ayina barreeffama teekistii sanii irraa ayine akka waan biraatti galchinaa jechuudha. Irraa ayine laal isinii raffisa tolojina daamse tamaam PixArt dhamma hatti aanu PixArtiin isa akkanatti bifa kanaan akkana katabannaa jechuudha. Mata duree isaati kun mata duree isaati. Akram PixLab dhaan akkana katabannaa jechuudha. Kana hundaa'u kun PixArt kan action director kan PixLab dha. Hedduu barbaachisaadha warri yuutuubarota dalagu hedduu barbaachisaa hedduu takka barbaachisaadha. Kalara akkana jijjiirraa jechuudha kalara isaa. Kana jijjiirra bifa kanaan qubees guddaa xiqqaa qabeen kanarra kan haala kanaan irra kaayyanna. Bifa kanaan akkanatti irra kaayyannaa jechuudha. Amma action director waliin ilaallu waa hedduu bareedaadha. Video edit gochuudhaaf waan tokko gochuudhaaf kanan barbaachisaa jechuudha. Aappii haalaan bareedaati. Waan gartee ijoollee irratti waan gartee jaalalaa irratti waan gartee edit godhuu barbaanne irratti waan muuziqaa irratti waa hedduu barbaachisaa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Isa kana hedduu warri yuutuubaraa qabu kanarratti nu fayyada warra keessaafu sagaleedhaan waa waraabdanii gartee viidiyoo firii ta'e as keessaa argattan jechuudha. Action directoriin kana keessa waa hedduu jira jechuudha. As keessa seentanii aappii isaa action director jettanii pilaastoorii irraa gabbuufattan waan hedduu bareedaadha jechuudha. Saayizii isaa laallaa 16:9 kayyoo kana filanna edit godhuudhaaf akkas viidiyoo takka ilaalee irra dooyne viidiyoo sana irratti daleena jechuudha. Akka idoo jalaa sana tuuteeti idoo gama jalaa sana tuutee edit gootaa jechuudha. Hedduu barbaachisaadha akka kaala mistareetti. Hatti aanu PixArt dhamma. PixArtiin footoo wal cinaa fakkeessee gartee miidheessitee bifa adda addaatiin fiduudhaaf hedduu nu barbaachisa. PixArtiin jechuudha. Amma bifa kanaan seenna amma footoolee wal cinaa fakkaanye. Fakkeenyaaf isin garsiisuu jira malee feetuu haala kanarra caalaa miidheessuu dandeessan isanii waa hedduu bareedaadha jechuudha. Kana footoo wal cinaa fiddanii
footoo akka ajaa'ibatti tolchaa jechuudha. Pixii aartiin bifa kanaan akkanatti bifa feetanii hedduu bareedaadha. Waan jala isin walakkaa akkana hunda akka bifa barbaadanitti isin tolchaa jechuudha. Hedduu bareedaadha pixii aartiin. Pixii aartii tan kanas bilaastorii keessa gabbuufattan. Yoo barbaadan liinkii isaa YouTube jalaan isin haa description box jalaan isin haa. Bifa kanaan akkanatti akka feetanitti hedduu bareedaa jechuudha. Asumarraa raawwannaa barnoonni keenya karaa kana fakkaataa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.